Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS baga birraa barana nagaan geechan isiniin jenna. Egaa birraa barana magaalaawwan Oromiyaa keessatti haala ho'aa ta'een bara haaraatti as deemaa jiru kana kabajataa hin jiru. Keessattuu magaalaa guddoo Finfinnee dabalatee magaalota giddu galeessatti argaman kanarratti haala ho'aa ta'een dargaggoonni goobee jechuudhaan qabee shinooyyee jechuudhaan qabee waan baay'eedha gochaa kan jiranii. Amma immoo magaalaa Adaamaatti jala bultii ayyaana irratti haala ho'aa ta'een lafa gabbisaniitiin ayyaana bara haaraa as deemu kana kabajachaatiin kan jiranii. Nutis kana qindeessuudhaan isin biraan ga'uuf jirra. Kana qopheessuun immoo kan isin faana turu ani Shumii Badhaasootii gama ogummaa kaameraatiin Xilaawun Magarsaati. Ammas irra deebi'uudhaan baga birraa barana nagaan geechan isiniin jenna. Keessattuu har'a immoo dargaggoonni magaalaa Adaamaa jala bultii ayyaana bara haaraatii fi haala ho'aa ta'een haala garaagaraatiin sirbuudhaan isaatiin kan jiru. Kana ammas hordofnetti isin biraan geenya. Ammas nu faana turaa isiniin jenna. Maqaan koo Muhammad Qaasoon jedhama. Kanan dhufe aanaa Caffeetirraayi. Dargaggoonni yoo jala bultii ayyaana qaabee bara haaraa kan ilaallate isaaf sirbaa jiru. Ayyaanni bara kana kan duriitirraa baay'ee adda jira. Maaliif adda ta'e? Dargaggoon miiree bakka ayyaana kanaaf bootaa godhatee bara haaraa kanaaf bootaa guddaa qabaatee akkanatti ka'umsi duraan armaan duran turre. Bara kana immoo haala gaariin kinoo baay'ee bareechifne as qofaa miti haga Finfinnee deemne baay'ee magaalaa bareedduu isii goone. Naanaatiin jedhama.
Na ayyaanni baranaa kan duraatirra baay'ee namatti tola. Haala gaariidhaan kabajaa irra. Haala kanaan magaalaa keessatti hin baramne baranamee kaayyoo maaliitiif haala kanaan qindooftanii magaalaa guuttanii ayyaana bara haaraa agarsiisaa? Aadaa keenya guddisuudhaaf na kan duraanii caalaa bakka akka duraanitti osoo hin taane akka aadaa durii san deebisaa jirra. Amma akka duraanitti kabajachuu jalqabneerra. Baay'een walaa babbadee tureeyyuu amma garuu deeffachaa jirra. Haala gaariidhaan kabajaa irra. Maqaan koo Saaraa Muhammad jedhama. Jiraattuu aanaa balleessaa kutaa magaalaa Luugooti. Ayyaanni baranaa kun ayyaana gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Aadaa dur kufee hafe amma nummoo dhaloota dhufu qubee boruutu fakkeenya taanee guddifnee aadaa keenya akka hin kufne babal'ifnee ayyaana keenya agarsiifataa jirra. Ayyaanni keenya baay'ee namatti tola. Baay'ee nama gammachiisa. Kana fuulduraafillee kana caalaa akka babal'atu ni goofsifna haga dandeenye ni faanya jechuudha. Ayyaana bara kana ayyaana addaati. Waan akka addaatti ilaala. Maaliif amantaadhaan gosaan sabaan adda waliin qoonne bifa tokko ta'een dabarsaa jirran jedhan. Kanaan dura haala kana hin baramne akkatti qindoomanii magaalaa guutanii aadaa kana agarsiisuun baranamee maaltu isin kakaase? Barana waloo jaalalaa fi tokkummaadha. Haalli jiru haalli biyyarraa gad nu bulchaa jiran jaalalaan waloomaan waan bulaa jirruuf wanna baranaa kana ka adda godhe kana jedha. Jaalalumaa fi dhiifama mootummaan keenya jedhu kana. Marami ya zapata tonati, marami.